Tole shamara kafune kabajamtoota fi daawwattoota leensaa mul'inaa fi abiddirtuu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo jirra haay sinjala badee jira dhiifama guddaa sargii yookiin cidharra jirra cidha kana hojjechuudhaaf cidhi keenya kun guyyaa 5 afee darbee jira jechuudha guyyaa 5 tafee isa kanaaf girri yookiin hojiidhaaf sinarkaa banne dhiifama sinin jechuun barbaada. Cini kedua, tidak akan jeruk kedua jadi tu lah sebenarnya senita saat tu sana. Amat cedek muda, doji cedek muda, tapi cedek mau jadi lah. Oji kalau betul, masa ko lapsa jadi juga. Wajah sudah boleh je cuda wajah sudah ni, wanti lebar balik cuda. Aja mereka juga, beef tu le, iftar je cuda, sargi le tadi, orang lagi berapa boleh cuda cuda. Tapi, nakal dapat dapat tu ni. Mesti dah beberapa cara saya jelas tadi tu, apa itu sih nakal dapat. Shamar kafune kabajamtoota daawwattoota leensaa mul'inaa fi abiddirtuu nagaa keessanii fayyaadha ani nagaa kooti. Utus nagaa keenya akka beekte iyyaa bakka itti eebikoo gaaf 25dha gaaf qidaameedha. Keejjisri yookiin keejji sadaffaa keessaa bahuutti jirti oolmaa daa'immanii sadaffaa keessaa bahuutti jirti. Bifamanii juga bishii guyyaa sargii guyyaa cidhaarra fudhe jechuudha. Akkan godhu wallaaleen jira eebbisiisee cidhatti deebi'a maal akka godhu yookiin mul'inaan eebbisiisa. Mul'inaan immoo obbolaan isaanii fuudheermu cidha lamatu jira sadii jechuudha. Kanaaf na rakkisee jira jechuudha. Anatu eebbisiisu ooluudha. Yookiin obboleettiin tokko dhufti ishiin eebbisiistu ta'uu hin beeku jechuudha. Kana fakkaataa daawwattoota keenya biftuun eebbifamuutti jirti kunoo lammaffaanis dhufaa jira. Lammaffaanis dhufaa jira jechuudha kun akkuma argitan kana guguddatee jira. Biftuun hin jaalattu narratti waan biraa fidan jetti jechuudha. Sigeessumani qo'ee kan waafuu ka'eera kun achumaan deemneet garas darbineetu wanta hojii naa kennan yeroo hojii sana fuunee deemna. Achumaan mana barumsaa sigeessa. Qormaata fudhattu bara. Qormaata fudhannaa daawwattoota keenya. Qormaata hojjetanii yeroo qormaata isaanii fudhachuu maaliif fudhata barsiisuu? Deema sidhatu. Tidak. Amma berapa? Masa ini? Baru sudah dan justru jadi dan justru siapa itu? Aku kau kena mempertanam istilah lap istilah masyarakat. Aku kau kena mempertanam istilah masyarakat. Nama barekite. Ini bos kacau. Bos terlalu. Lah bos mana sendiri? Mana ada kisah untuk cakap dah. Mencabu. Surah kayaknya. Disegapa saya bersisa. Bukan lagi tidak tuan gapa saya bersisa tak bersisa. Gapa yang kamu kecil. Mani dahul na ko. Malo kasi. Malabas ko kasi. Ati ko kompeti ba ko tiba. Ati ko wala kinabite to burri ko fayu de. Ati ko wala kinabite burri ko fayu. Burra ko fayu de. Burra ko fayu de uratin. Burri si uratte jechuudha.
ta'uu dide ini Info qofa. madaa'e info qofa qabu Nama qofa qabu. ta'uu dide jechuudha. Nama jibbisiisa. Nama jibbisiisu hin fayyadu. Nama jibbisiisa. Nama jibbisiisu. Hammarullee qaba. Garuu maruu barbaanne kottaa isin hammaraa barbaaddan. Ada api namari. Namari. Ada macam gaafa sargi. Gaafa sargi ni gaafa biqiltuu simarashi. Tapi goone tu marret sargi fi eebbata jenne tashi. Bila garuu eebbi hamdana fakkaata. Guyyaa eebba keetti gammaddeen xinoofta sargi simaa jechuudha. Mataa sarsi. Sarsi biteffatte. Uffata aadaa. Uffata aadaa uffattamu uffata sarsi biteffatte. Lakki gaafa eebbaa uffata isa gurraacha. Sarsi bitee? Lakki gosa gurraacha. Gaawonii uffata. Akkas jalatti ni uffatamaa beekamu. Gaawonii qullaa ni uffatama sana. Nangaawwan beektu laafite. Fila? Filaa isa buruushi. Dafnu eegaa jiru na hojiidha. Mataan koo argaan galee narraa dhume. Dhugaa narraa dhume mataan koo baay'ee narraa dhume argaan galee. Maanni biikoo? Fidi. Ergaan galee narraa dhume bara. Ergaan galee narraa dhume mataan kiyya jechuudha. Amantaa akkanatti qabatamadhaan godhamete silaa wiigiin akkana babbareechuu gaasheen naannee yamanii gaashee mudhii fo'atu xaragaa fidi guddafi xaragnee baana minxaafi kana gadi baasna kaleessa mucaa bishaan irratti naqe bishaan joogii tokko fuudhee irratti naqe Mucaa bareedu. hin baasne hin bali biizii ta'e kan jirte achitti gooloojiitti ala baafnee keessatti miicina dagana sabarana miiccanittu xuraa jechuudha. Baati dibuun daalachaa bifoota bakka sana akkas barsiisanii qoyma kompiitara jedhee qoy isaan tura akka taphachuun jaaladhaa mataa kiyyaa baati dibu isa abukaadoo san fide dhaqiisan dibadha. Abukaadoo? Isa fasaashin isa bishaanii ton ta'e isa abukaadoo sana xiqqoo keessa jirti dafe sana eegamu taasisabochi. Galee sitti naabu hojii baay'ee jira. Isa miti isa kan abukaadoo isaan barana innaan isa gurgurtee ibsan dibachaan turre nuti qodaa ishee wanti fidisti fideesuma abukaadoo titi. Lakki abukaadoo. Madalla. Dallanii beekaa bifu. Dallanii beekaa isaanii. Ani dallanii Maanni nafaan kee? gugura. Tidak kan kali. Bukan jalan terus. Benar. Daawwattoota keenyaa mana barumsaa geessee achumaan qormaata koo fudhadhee ni deebi'aa. Achiin mana galaasii deema. Hojii deemacha. Filaa dabarsii isas dabarsii fuudhii darbe ishee gari bakka isaa kaan ishee bakkee isaa kumsaatiin keessa jee algaa feera waan ta'eef lafatti zirgirri hin godhe. Qursii nyaattu dhugaa ganama qursii nyaattu feene. Akkasitti mataa koo sirreeffadhee jira jechuudha. Ganamaan ka'ee lalaafifadhee akkasitti bareechadhee jira jechuudha.
akkamitti ilaaltanii maashina kana bitadhaa isiniin jedhee jira jechuudha. Ani karaa bitaatii jechuudha. Mee intarneetii beekoo waayifaa no kunoo inna sirreeffadhaa isiniin jedhee ture jechuudha. Bitadhaa isiniin jedhee ture maashina kana bitadhaa argitanii si fayyada. Infilasi filaa tokkos mataa macha minxaaf irratti xarattee bifoota. Minxaafni irraa bakkas deebisi. Xaragnee baasina asumatti. Asitti minxa'uu qabnu. Ijaan maabiraatiin as ta'eef malee asitti mataan hin ta'uu qabnu. Garuu maabiraatiin as malee yaalaa hin hojjetu. Gola keessan hojjeta garuu kanatu mataansaa kun mataansaa sadii waan ta'eef inni girgiddaatti jirummoo lama malee sadii hin galchuu jechuudha kun. Kanaafini qonni taraasan. daawwattoota keenya kunuus maashinni naa tokko. Bitadhaa sin fayyada. Haala salphaa ta'een mataa keessan isinii filaat warri mataan isinii filamuu didee haala salphaa ta'een isinii filamachuudha. Bitadhaa sin fayyada jechuudha. Akka salphaatti bitadheeyyuu ammarraatti isaanii tokko jira gurraachi tokko inni immoo hin tokkosaa jechuudha. Hin tokkosaas kunis garuu hin lalaaffisaa inni suni garuu immoo hin tokkosaa jechuudha. Hin tokkosaasii hin marasii hin filasii jechuudha. Isiniin jedhaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u nagaachinuuf oolaa. Kun immoo guddachaa jira. Ammallee waan dubbadhes rakkoo hin qabu darbee jira. Yoo dubbadhe rakkoo tokkollee hin qabu dhufaa jira isiniin jedhaa nagaachi tura. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Mul'inaa irriba irratti nu gatee deeme bakka fagoo deeme sun mi'a bituu deeme mi'a sargi mi'a jedha. Innaa kana isiniin jennaa nagaatti tura oolmaa gaarii kokkachoo jennaan jechi kaayite. Kompiitara gaa kenna fakkaate maddasi suu ta'e hin buusta kompiitara hin bulan buusa. Chaawu isiniin jennaa baay mucaa koo namtan. Akkatti gammadee faana jiraadha jechuudha. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u nagaatti nuuf oolaa. Chaawu baay.